ilmoo lama daluu fedha namticha narraa dalu kana miiliyoona tokkoon kafalaaf amatatti gizee amma tokko fite 500 fudhata gizee amma tokko fite 500 fudhata. Miliyoon takka. Dalagaadhi. Ilmoo takka 500 takka 500. Jaarta bultiin jabaate baleessa bultii dhabnee osoo hin ta'in qoy sabboona kan siitiin kii godha. Bultiin jabaate. Sidingnya mungkin. Caaltuun ni kasi godhu Stacy. Raga. Caaltuun jaarti soddaati caaltuun sulaaftuu bira kuti amma akkam jetta tanarra sii taate. Okay, asii ta'ee. Faddal rakkoon qabaatummaa kootu. Khalaas ga'an buudhoo kana buudhoo jechuun ni beektaa isaati. Enggak jechuudha buudhoo jechuun gabaabaa jechuudha. Laki buudhoo jechuun waan lafa hin buufne. Kullee siitee. Hamza Ibrahim siitee. Fiiree mun tanaati angal diin fedhu wallaahi irra siiree sitti hin jiraadha. Ani ida soomanaa tana booda ulfaa'uun fedha. Okay, akkuma Mariyamittiin sitti afuufaa asuma moo qaamaan wal gaha. Piltee ol नहीं थे मेरे advance Philippines Akkas feeta moo qaamaan wal seenu feeta? Akkam tara wayya? Qaamaan wal seenu jechuun maal jechuun afaan akkanaa maal? Jechuun kaana namni adda fagoo wal bira dhufuu jechuudha. Ati dhufuu hin dandeessu Suudii an dhufuu hin danda'u qaamaan hin qabneef. Ani harka kanaan nan ajjifame. No ni dandeessa waggaa lama dabartee mi Hamza. Basmaa gisuma takka qabdaame. Takkumaan qaba hojiidhaan dhufuun fedhu reef hojiin seenuun hin danda'a viziitiin dhufuu hin danda'u. Maallaqa ittiin dhufta kam jetteeti qorree ni deebita rakkoon qabdu. Dhiiroo harka kun nan ajjifame adeese yaaba waan dhaquna fakkaatti. Obboleessa jira carraan kun sin dabrin bar biyyatti amata lamatti kun miidiyaan takka hin dalagattu bar wantaati. Kaali Miliyooni lamatti laayikii yoo ta'e malee mallee ni jira. Miliyooni lama sanuu rahaa godhaamu. Rahaa godhaa sanuu yaadde. Dalagaalaaf tuu bar rahaa godhaati. Shukul khafiif jaan arabni amma shukul khafiif jaan tana. Amma ati wanni siimu viidiyoo gurbaa haabinticha garaa guddaa san garteemi. Namu garaa gurguddaa qofa ofitti ilaallatan. Simaatu diyaana namticha garaa guddaa sun footoo malee maan hangallee baran. Viidiyoo garteemi ati holle ilaalte haati. Viidiyoo midhaan suuraan arge malee sun garra dhiyaaltu an dubbatin kan akkanaa kan jedha. Wallahi na garee waan agarre. Footoo dubbatin malee maan agarre. Namni garaa gurguddaa gurbaan maqaa balleesse firraatti. Gurbaa sun maal isaa mucaa kiyya nama inni waan akka bosabaroo nama baasuti. Akka zaari dubbata wallahi. La kaabinee guddichaa bar wallagga tanatti dalagaa ture mootummaa fi. Maal balleessee waan haganaa san mee aboo hamtullee na godhi afaan ibilleen fedhu wallahi laazim rabbitti sin dhiisee nallee waraabina waan haganaa qaanyii isaa qabina dura qaba dhugaa rabbi. Sanuu ifumaaf bar qofoo baasee akka darbaa bar akka nama nafetti. Bara hagana a'uudhu billahi mina shaytaan rajiim khayr inshallah. Hai bo revo dira sene jennarin. Kulle daqiiqa raaddu se malee ilma qabata hadiisi aboo miskiina. Wallahi jaaltu wallahi selaan dhiiratee waan haganaa san qabaadde. Ifillee jeetullee hun baadde nama dura qab wallahi. Ish. Qoy namni garaa gurguddaa guutumaatu kana holle. Maaltu beekalee bunaa beetiin dalee obboleessa kiyya tokko irra jedhaate. Egaa dhiirtiin gartu gaayi. Dhalumaa beekaafis gaafadheera. Wallaan hin beeku. Anta kana mutaan heeru tokkochuma heeruma gaayi. Abbira mataa godhuufi. Qallaa sun. Abbuna irraa dhaabee waan kutan nan gaafatan iccitii naaf nama hedduu jiru maal taate. Laa jechuun qalla furda dheera jechuudha kan qabdaa. Dhugaa rabbi inni silaa maal jechuun qaanfatu. Mana dhiifne gurlee rabsotaa dhiisi garaa irra Ani maalitti hin beekan? Daanchiisaaf gadhiisee akka nama garaa hin qabnetti.
garaa na dhukkubsa yaa. Wallahi Jechuun gizee inni gaggeessu san garuma bira dhaabbatte isaan dhurumaa gaditti. Wallahi Hamza sila intalti sunna taate dhaggeeffadhu. Garaan feestaala bishaan itti buusan aboo haabineen ifee gaayaboo ta waraabamin hin jirtu yaasanu dhalaadhiidha jiddu Allahu akbar ta dhalaa gagabbattu deeniin arra hoflee hoggusiin qillifaa utaamne haabineen dhalaa gagguutu gagabbattu beetanii akka yaadu ilaal shiitu irraa akka golgodhaa Hamza maaltu irraa waraabe? La ilaha illallah. Hamza. Maaltu irraa waraabe? Egaa. Maaltu irraa waraabe? Sababa maali? Sababa sagaleen Khadija Karam gotte. ni jirti waraabaa sagalee. Hamzaan beekaa kana godhachuu jira miiga? La. Samaali boo namni ani mul'u jira kenna sagaleen tijjanii jirti. Caaltu ni dagaama caaltu sagaleen kiyya. Ni jirti bareedduu jirti. Hai duuba inni maa jallisa? Caaltu. Wayee hin jiru ni dhagaamtaa bara ni dhageenya. Kuulee. Hin dhaggeessu Hamza. Okay, ana qofa jira kenna ana qofa jira moo maal gaafaan taate ani fiin harka garuu. Gabbuu Fiin harka. isa Jara lamaan hin gabbuu argu. Jarri lamaan. Kootu gabbuu itti ol deebi. Hamza wanta akka sagaleen kee dhagaaman jirtu kootu ol seeni. Waan kana addaan abbaa waraabeen bakka itti goota. isaan ni beekan amma waan akkanaa jechuun kaabinoota saayibban dila waan qabaniif ni beekan. Wayyoo nama furdaa maraata fakkaata yaaboo. Ala. Wallee namni hundinuu bara namni borcee qabu nama fokkotaa bara. Wallahi fokkotaadha wallahi. Wallee rifeensi keessin qabbeela. Mee? Rooti hidhannoo kana jalaan isaa miti isa? Wallahi rifeensaa miti. Achii miti. As dafana kaga'umse yaara sinula bakka hidhaa kan. Caaltu yoo bara rifeensan hin qaba maashaallah. Nan beeka si natti himta dur barga babaasu turte. Thank you. Wallahi babaratee ijoollee magaalaatiin. Amati baadiyyiiwwan dhalli malee abbaa beena jaallaar. Wallahi warra magaalaa meeqa caalla magaalaa geessinee isaanuma sanuu gurguru rabbi. Fayyaan qabdooti baadiyyaa nuti baadiyyaa magaalatti warra baadiyyaa magaalatti. Posee bakka dubbata. Wallahi jaallaar. Posee nama qabine sana abbaa waraabee timsa. Connection akka jiran fakkaate. Yaa ni jirta barree fuusasumaatti dubbattuuti kutte malee. Okay. Akkasi takhaabinee dhalaati irra bigannu abaasu jechaatu musoomana kanatti atoorarree. Usme qoy Hamza kiyya bakka tan naamee osoo si gaafadhu reefu sagalee si qabamte eenyu waraabe waan san akkamiin waraabamuu danda'e? Hai isaaf waraabee mingirree gizee kaamera achi kaatee qofa baasee akka darbu. Akkatti Bar achi viidiyoon darbaa. garre viidiyoon argimee jira. Okay waraabee maa ol baasan dubu. Haa karoota haa ni beektanii bilbila keessan kana waraabdanii yoo qofa keessa haatan jecha viidiyoo mateessan osoo ni isin hin argine fuudha namni osoo isin biran dhayi. Yoo waraabuu baattee Furamtee gusan. Furamtere way maraate. mee wannumatti waraabusu yoo maaltu jira mee ifijaa biran jira. Bilbiluma kee kana keessa waraabuu rakko majammaraa gizmu duraatu. No, I don't know wallahi lazim. Ana kamitti ka yaadatanii naan. Amma tadha laafaatutti ana yaane gizee himanii. Kaabinoota dhalama. Kaabinee keessaa mee? Khadhiidhaa kaabineen abba lamaa bar. Yoo kaabinee dhalaa taate nam lama shakkan wallahi tar argee fana Wallahi natti anuun beeku. Eenyuun naan jaa. Maaltu isin gizuma gabbaate irraa haasoo ittanii dhiisamma. Amma ranaa soo dubar yaaduman jennam tokko faan haa. Garuu isinis gagabbattuma akkasii taatee gaa khabira dhufe yoo qallaa ta'e qofa gaa.
Amzaadhi siree waan namni qabu namaan hin jedhine amma qullee bira teessee gagabbattu kusi jettu maal jechuun mucoon tun anta qalloo mudhii sorsatiif hin jechuu jirti. Akkas hin baanu barga. Wallahi caaltu jibaran garaan qabu bar. Furdo malee garaan qabu. Yoo gabbata akka jechuun gabbata akka isin amma arginee kanaaf gabbattu yoo ol qaban akkam gaa kaabineen lama. Namni lama fufurdaan ni fufukkotaadha wal biraa yaaboo gaaf takka araboota kiyya tokko argeetiin maskoota irraan dhaabbadhee ilaalee yaa ni fukkotaadha itti adda fagoo jira bani aadan beeyte ishiin hanga biraa geessi. Inni hanga wallahi dhaabbadhee ilaaluu ture rabbiin natti shaayida qaaliin na dhiisu. Uffata nafa jeetiin kulle. Yaa jaaltoti yoo si harkayyoo. Akkam ture beeytaa uffata dhiqeetiin eessan afna baasiin gabbeetiin ala afasii galee maskootatutu jira bakka nan uffata itti afuufan. Maskoota kanarraa namtichi hojjetaa mootummaa doktora galee akkuma galeen yaani ejjetanii eegalan ani duuba wayin beekaaree maskoonni banaa jira. Hoggaa wal zigzigii dhageessee duubaati. Noo dhaabbachuu jiran gana bismilla jaanii. Uummanni maara dhaabbate jeegisee milladhu waan bira jiran. Heerumtee gaafatan. Laa hin heerumne. Moo fitinaa si qabu ta'a. Maal fitinaa maalaan isaan maaf yaadda'uu eegalee uummatumti wal galee. Tayyib duuba akka gaafa baadiyyatti gaala hin hormaa gaala lamaa walitti qajeelchaa fi bara. Dhiira silaa walitti qajeelchaa fi namtu gaati. Naarsaniitiin biraa deeme wallahi. Naarsanii. Rabbi dhiifamu haa ta'u barnootiin kun hedduu miidhamne uummata miidhame bar akkaala godoloo keessan lakkaawwamnaanuu warra gurra hin qabne biran dalagee beekee gaaf tokko. Allo bareeda. Kun bareeda ijumaan sin argin. Jechuun amma Hamzaa kiyya biyya tana beeta namni gurra hin qabne mana barumsaa qabaa koolleejjii waa hunda akkuma nama kaaniiti beeka hojii akkuma nama kaanii qabata. Haashaaraati jiraama akkana kana jechuudha. Jaarsinis gurraa hin dhaga'u jaartiin gurraa hin dhaggeessu. Ijoolleen afaan hin beekti. Saayibbotaan isaallee kan akkasiitiin harka ajaa'iba mana san keessa oo xiqqaatte baatii torban dalaga mana sanii. Edaa hulaas hanga tuma qabaniituma jaalu. Gurraa hin dhaga'anii miira ijoolleen xiqqishoota irraa guddoo amma torbaa maaliif beektiif. Akkasitti wallaanis na qonname. Iddoo seentanii? Duraan akkuma isin dubbisa nama gurra hin qabne kana godhan malee dhagaani. Dhagee. Inta bira dhageetiin akkanatti dubbadha. Akkuma dhadhoo keettiin kana ulaa xiyyeettiin walitti jiranii beekta laalee rabbi naa dhiisu naa bu'a. Way. Hin heerumne gaafa sanatti. Inni hin heerumne maal wallahi yaadattu gisan waan akkasiitu yaadattu. Yaadatte. Ani furdinni ishiin balaaxaa cabsiti gisee kufte duraan gaaf takka kuftee saramikii cabsite beeyte innaa furdina. Inni samii kana keessa jira akka malee dheeraa dhugumatti hin baana wallahi akka malee dheeraa furdoo hanga baaburaa kana gaa jarri lachuudha dhaabbatee meetira meeqa bootaa cufanii dhaabbatan. Ana magaaltuun hin beeka miira saniif osoo hin ta'in furdina isaatiif furdina isaaniitiin dhiiroo kamuu waan godhaa dhaabaresin dhiiroo kamumatti hin tolchaafe. Akkamuma waluma dhaqqabanii jiru gaa. Akkamumatti sirreessaa beeka amma isin yaaboo kamuma. Wallaa jaaltooti gara laaffattan achiin deemu silaa. Hin deemne bara dhuma yoo mana bitachiista hin deemne bara. Dumara magara jaalachuudha. Way. Islaamar miidhuu baattee barsanii sirraadhaa fi baranummaa. Isaan magara jaalachuudha. Oksi harkanii moo? Nan argine ani akkana ifiifuun jiru migaa akkanatti ija takkaan zalolaalu jira. Achuma magara jaalaan isaan nuti. Torbaan guyyaa shansi biraa taa'u guyyaa lamana biraa taa'u hagee ilmoo natti haftu. Wallahi laazim ana izni sii fedha obboleetti wallahi. Ilmoon guyyaa takkaan hafti bar. Ilmoon guyyaa takkaan hafti bar. Wallahi dhugaa hayye. Wallahi ilmoon guyyaa takkaan hafti. Waan guyyaa takka waan daqiiqaa takkaati. Kun fedha jaarsan fedhu ni sodaadha dhiirti kan nyaatu na fakkaatti ni kaageenyaan uujee fiige mana keessaa silkii. No laki amma
Amma usteetuma dhaluu fe'an hakiit gaa namni waa diqaalaan dhaltu ilmoo abbaa itti himuu beektu abbaa gaarii ilaalteetuma abbaa gaarii hin jiru gaa maaliif jaarsa namallee hin taane abbaa gaarii tokkorraa dhalta si galee nama si yoo si jaalachuu baate ilmoo isaa jaalatu. Kami abbaa gaariin milishaa irraa indala abbaa gaarii kami abbaan gaariin. Milishaan dhiisiree amma milishaa dhiis milishaan isaa nama dhiitu malee namarra dhalchuun beekan milishaan. Ilmoo teenya ween bara abbaa gaariin dhabee jaarsa. Wallaa caaltu asitti muluu biti. Barbaadi mee jaarsa namallee ta'u barbaadi jaarsa namaa ansirraan dhaluu fedhaa jettaan. Wallaahi caaltu rabbina shaayidaan jaarsa namaa qagartee. Haadha daanee fitanii hafu bireetii ollaa dammii jirta dhaggeeffadhu lubbu. Wantiidha hulaatu banamuu fi didee achi hulaa cabsaa jiranii baraayyee muutiin godha akkas oofee. Rakkoon qabu wallaahi caaltuuti jaarsa namaa osoo kanaa ta'u harkadhee laal akkattiin dhalaatan deddeebisee mukatti caccabsoo siin dubbatti laal adab iskut jeefaan qabachiisaa jaarsa namaa irraan dalaguu dhaggeeffadhu rabbi halaal naa godhe. Fokko taabaa jaarsa namaa yaa hoollee. Irra dhaluu qofaaf ta'a jaarsa namaa. Maaliif fokko ta'a? Jaarsi namaa imaanan qabu gisee jaartiin lama sadiiti taate dhiirti imaanan qabdu. Wallaahi ni anfariira si galee. Ta'e wajjin imaanan gattaa'udha. Ambar gattaa'u irraan qabu. Buutuu meeree haati barbaaddu. Haga kebetulan nagaa godha kaa gisee torbaan keessaa gista kaadhamu. Gaafta kana nuyi obboleessa takka obboleessuma kiyya beekte jaartii fuudhee osuma ulfaa jalaa deemte. Galchu jee baxaraana tujjaara baxaraana adii deebeeta. Achumaan ilmoon dhalatte mucaa bareedaa kana gisee dhalattu. Siboo shamshee mucaan hedduu bareeda akkamii ati shitan illee hin garree kam jennaan haqotoo jiraachuu baate haagaa godhuu hedduudha barnaan jeessanii bareede. Dhugaasaati. Haraam hoggasan ilmoon kalarri ishii gosa morbii diimaa fuulli gurraacha achi inta'u dhugaan ta'u kan dura facaasee amala afaan itti baatoo bifaan haadha gurbaa san fakkaate. Wal keessa nama meeqatti bahu mashaqqaa ta'an inta'u haraam akkasitti ammas rabbiin hin jaalatu. Atamma ilmoo sin feesifne? Duba bara abbaan eegatole booda ilmoon dhufti bara. Yeroo amma jirtu heetti ilmoo sin feesifne amma jaarsaa miti. Kaayiroo kana keessatti moo? La ilmoo sin feesifne? La ilmoo an dur gaafan ijoollee teetuun waan fedhan ilmoo hedduun jaaladha. Ameerika dhaluu barbaadda kanaan taafaa? Wanni nan beeku kaayiroo kana keessatti dhogga dhalte. Mushkilaa ta'e qofan beeka rakkoo ta'uu qofa. Duuba suutiitti hin dhallu ennaa kaayirootti hin dhallu ennaa rakkoon ta'ituun mukarra dhalla. Wallahi naa baay'ee waan qilleensarra dhaluun ooluma deemnu aanan taane shakku jira rabbi. Aanan magaa karoora qabadhe dhaggeeffadhe karoora hin qabadhe si taatu fudhatta obboleetii yaala. Yoo ati kaayiroo dhufteen hin dhalu. Yoo ati kaayiroo dhufteen hin dhalu. Dhaggeeffadhe si tema jaaltu kee kan godhuu deemu. Asuma fudhatiin uummata akka dhala. Amal lama hin dhala. Amal lama hin dhala. Enumaa hawwaji ati reefu tokkoon irraa dhalan jenne anchi. Maallaqa kan kanaaf obboleetii dhiirti maallaqa feeti maallaqa kanaaf akkasuma. Waan amma daleete kana kan taafi dhiirti maallaqa feeti waraabamaa jirtanii waraabbataa. Amma kana keessa nama ugaa ta'u maallaqa kanaaf wallaahi akka nama matatti horiin taa'u nama bira garte. Ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Kana nyaatamu miliyoonni itti guddatu. Yaa bu'aan annallee nyaati ija obboleetii amata lama ilmoo lama irraa dhala miliyoona tokko miliyoona 500,000 ama tokkotti. Wallahi. Amma anka hagaafinatti ta'e amma ilmoo san gisee irraa dhaltu. Jechuun hoga gara qabatte booda. Hanga ilmoo biraa san hanga tun dhalattutti isa akkam goota. Akkam jechuun naan galle. Yani amma ulfooyite gaa jechuun jaarsa keetii garaa qabdaa jennu. Ati ilmoo lama isarraa dhaluu karoora qabda isaa.
Magaajo raggaa wanti hin sibira taa'ee maal egaa wanti sun waan Ribbi diyaanisa. ribbiin sibira taa'ee jechuudha. Nyaanni kafalteefi. Samboodan gizeenii fi ilmoo duraa kana gara qabattee ol fooyite yaani. Eegas boodoo hanga taraan talamaffaa geessutti useetuma sibira taa'amu akkam. Laa siistaman itti godhu jira gaafa sana akka siistaman daadha malaan daadha. Itti qaqqaaluufaa, itti dhiqachuufaa, itti diddibachuufaa, itti nyaachisuufaa gartee waan akkana kana. Karma sirrii godha. Dhiirri tajaajila itti guddisuun barbaachisu xabiirraa. Fakkeenyaaf boonuufaa si galtee godhaafi itti boonta. Godhaafi itti boonta. Godhaafi itti boonta. Gizee akkasii osuma akkuma mootummaan kursii dheereffatu kana. Anuma. Kafardiiti. Wayin eegu jira. Ala. Injeeyin ammoo adaraa waan yaadde kana eebite injeeyin waan yaadde injeeyin. Ayyee ibduu deebisa iyyee siyaataatu. Taata iyyee bakka akkasii waan akkasiitti yaadee uumaan jedhu. Ma ijoollee tanya yaada. Hanga warwaan yaadde darbattuu haasawni keessa deebi'aa akka cilalluuti. Hayyee darbaddu'a. La wallahi lubbuutti hin dubbaddoon maanta ta'an. Ijoollee tanya waan kanarratti mee akkam jettan ijoolleen dubiraa. Anamma soomana kanarraa kaasee namni fuullee aannan jireenya dhiirti guyyaa takkaafillee haa guyyaa lamaafillee haa taatu namni limmoo lamarraa dhalee miiliyoona tokko siriif hin kanna amata lamatti. Gizii amata fitte 500 fudhatta. Gizii amata fitte 500 fudhatta. Dhiirti akkasii jaloo jiraatte dhiirti ani maaliif seenee sin dinqisiifadha wanni jaamuun fedhu kuullee teenya nagaan si gaafachuu seenee an nagaan qaba fayyaan qaba nagaan gaafachuu seeneen. Wai. Ubrin rakkoon qabu waggaa lama qofa dalee. Nama bareedaa qoma qabu ta'uu qabda, amala qabeessa ta'uu qabda. Yaasfalligaa lamallee. Gosen. Tofik, nakutte. Hireen tun mana barbaaddi wallahi. Uta, ni sodaate. Ni jira. Kun nan jira. Wallahi. Wallahi nan jira ndee. Kulle taa'ere. Kana godhatini. Sagalee keenya dhageessu? Amma ni daga. Nan jira barani innama bar litorin kun nan dabreeti miseenjera mtaa sida wale dhufeer. Asbee viidiyoodhaan obboleessa kiyya gaali daf. Sorry, miseenjera amma sirratti buune bilbila kiyya. Waa'ee miseenjera nan galchuu asbee ifaa bilisatti uummata Oromoota wajjin dhabu uummata Oromoota wajjin harkadha uummata Oromoota wajjin kufa uummata Oromoo wajjin haa ol ka'i asbee faddal. Oh my god. Oh my god asbee. Khulle dhuga waan akka itti kana hindeemtu beekamati. Ani jecha kan kee dhuga. Maallaqa ishiitiin viidiyoo as baatamu baatu. Na dhaggeeffadhu caaltu. Maallaqa ishii gonkumirraan barbaadu. Awwan naasii Ishiin hin beeku bisi bitachuun bishii maallaqa ishiitiin beeku. Siifin baa dhaggeeffadhu khulle. Ani wanni isaa ta'e ilmoo qofaan raadhalee haadhisuu itti sanumatti walii galla baqa wal farramnee uummata hawaasa bal'arratti. Wallahi yaa boon dubbii dheertuun fedhos beekaa ta'uu keenya buleessa kiyya. Ani ilmoo fafakkottuu dhaluun fedha abbaan bareedaa ta'uu qaba. Ilmoo narraa alaamu. Arabaati ani. Amma waan takka walii galla. Sirraa fudhate ilmoo naa fudhata garuu. Anta'u. Feetota fudhattee feetan fudhadhee dhalumarraa na ajaa'ibu garaan na tullaa'uufaa dhaluufaa waan akkanaan na jira jaarii akkanaan na jijjiira as beemeeti. It's okay baka messenger si dawalati nama bira carra makori. Obboleessa wallahi biloo kisi godhas buu banaas bee. Wallahi biloo kana godhan dhuguma sira lo fedha. Nama gabuusi buloo kenna. Dhalu maraatu da obboleessa kiyya nuti dukkana dhalannee rakkoon raachisa kudde. Gabuyi. Assalamu alaikum Tawfiq. I'm so sorry.
Wai, video yom banish fada. Hamza Ibrahim Bidi. السلام عليكم. اوكي فيديو نمل على تشوفها. Mai sa kutamza. Hamza, يو salam alaikum. وعليكم السلام. Hasawa ki khaira mudur hasawa juro agar te dufte mu akam. اما ما انه في سما جروبا كبدي في دون ثنا نلسيني. Ayera ko ngam. Abona welcome. Si fina de bi atidira. Ilmo ndalu fada. اه Jar sam fadu garuni khara sunin ndalu fada. اه